qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru dhiigaan hiikame bo diinni ton buqqa'ii ol seentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte. Noonu taasisee carraa kana kan nu kenne maqaa Waaqayyoo keenya kan galateeffame haa ta'u nageenya nu kenne kana Waaqayyo nageenya kana nagaa nu taasisee hidhaan nu habaasu obboloota keenya warra nagaadhaan eeganii nu gidduu jiranis nagaa isaanii haa kennu akkuma har'a nagaadhaan geenye nagaadhaan immoo guyyaa nu qoodetti akka waramtinee Waaqayyoon galateeffannu nu haa qaqqabsiisu Waaqayyoo biyya keenya biyya nagaa nu taasisu waraana nu qaqqabsiisu lubbuu garmalee baduu nu haa oolchu Waaqayyoo. Nagaan saa biyya keenya wajjin haa ta'u kanaaf galatoomaan jedha. Lafa itti hin hiikkannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuuf asitti walitti qabamne. Lolli keenya sitti. Harma mooraaleen jiidhagu asii waa buqqa'e gadi fiiga. Daqiiqaa shan immoo beelan dandeessu waldachaa ta'e immoo dhuftee ba'aa namatti. Kanaafuu balbaluma jirturra jira lolichi gadi fiiguu miti waraana ta'uu miti. Ashama nagaa jirtu baga jiraatte. Waggaa sadii ta'ee dhiiroo bakka kana itti deebinee akkamiin itti deebine? Wareegama itti baasneetu itti deebine. Wanta kasnaa aduu keessa jiru. Waan gabaabduu waan asitti wal barbaannee fi walitti himnee namuu gara mana ofiitti akka deebi'u. Bakka kanaa bakka seenaati. Bakka kana kan godhannee fi lafa itti hin hiikkannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuuf asitti walitti qabamne. Dhuguma waggaa sadii kana keessatti garuu waan baay'eetu ta'e. Walaa caqasu. Waggaa sadii har'aa bakka kanatti walitti qabamne waan barbaannu hin arganne wareegama waggaa hedduu ilmaan Oromoo itti kaffalan galmaan hin geenye sana galmaan ga'uuf ammoo qabsoorra jirra. Qabsoo sana ammoo yookaan galmaan geenya yookaan ammoo itti wareegamna malee hin sharafnu waliin jennee waadaa walii seenne waggaa sadii dura asitti waan walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye galmaan geenya irrallee ammas hin dogoggoriina waca qofaan ta'ina abbo sinitti meeraa sittisii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhu. Waggaa sadii har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuun sin badiin keessan gootan ofitti daballe har'as akkasuman ta'ee naggeeffadhu gattaayiiti. Jaarroleetu jira harmootiitu jira. Haadholii keenya kaawwasisan dadhabaatu jira. Kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina. Bakkuma jirtanitti gattaati walaa dhaggeeffannu jechuudha. Gattaa achumatti. Waca qofaan irraan hojjetanii waciin. Waggaa sadii har'aa jettanii waggaa sadii har'aa asitti wal geessee dhiichistee deemte. Waci waan jijjiiru. Ummata oduu qofaan nu taasisina. Ummata hojii nu taasisa. Inni hojjete sun immoo bishingaa qophaa ishee mataa keessaa baatee daraarte hin taasisina. Hubattanii? Bishingaan qophaa daraare maal ta'a? Simbira nyaata abbo. Qophaa daraarere. Kanaafuu maaltiin jechuun barbaade? Inni bishaate. Isa bukate ta'uu eegnuuti ni gubate. Akkas hin taasisina. Wareegamatti jirra.
dhiiga dhangala'u lafee ta'u lubbuu ba'utu jira. Sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra. Inni bishaate isa dheedhii sichi bishaatu osoo eeguu maal ta'e ni gubate. Kanaaf wareegama gugurree nun kafalchiisin gattaa'e waan siin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki. Amni keenya sichi bakkuma waggaa 3 jenne sana jirrarrayyuu. Gattaa'e. Har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti. Daa'ima jibbuuf miti. Waan ummata Oromoo umuriin isaa hojii sanaaf ga'e barbaannu walitti taasisuuf wayyaa. Ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqina. Qabsoon siniin qabdi. Hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba. Hin jeeqinaa jechuudha. Tole? Haya, amma kaaseen ittiin fufa. Waggaa 3 har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe, lubbuutti dhabe, dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe. Akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun, faloo kaa'achuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miiliyoona hedduu sana uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne, isa hin dhaggeeffatamne, dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne. Uummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabamee fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu booda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamnee maal wayyaa? Oromoon maal barbaacha manaa bahee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenna. Lakki biyya barbaanna, bilisummaa barbaanna, walabummaa barbaanna, birmadummaa barbaanna. Addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine. Yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomi? Alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa kasaba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaabne gabrummaa jalaa baanee irra jennee bubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti. Kanaafuu maal goone innere qabsoo itti fufnaa waliin jenna. Mee warri waadaa walii seenne gaafate. Warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise. Gariin har'ayyuu baaburichumarra jira. Gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete. Bitaanis korii, mirgaanis korii, walga'iin koorumaa. Ittis wareegamu har'as keessa jiraatu. Irraa harca'ee irrattis hojjetu. Guyyaa isaa hin hanqatu. Taajjabbii walii daballe malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha. Warri gaafa as turte ummata Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraabne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa antee as geesse jechuudha. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana miti ka helikoophterri rukute akkasuma akkasitti warri as jirtu argiteetta
warri naannoo kana rukute maal jedhere rukunnee miti gaafas injifataman immoo sirratti qubateera warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeesee awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Uummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kanarrattis mootummaan uummata lolee injifatee hin jiru kanaaf gaafas injifattan. Maal jechuun warri humna waraanaa qofa laalu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne uummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'a asuma keessa jira. Waldaa jenne malee bakka itti deebi'uu yaadeebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne akkuma waggaa 3 har'aa waggaa 3 har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan si hin beeknetu jira. Wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabate sanaan mirqaantu. Yeroo sanatti qabsoon ammayyuu nuun galle mirqaana sanarraa kan kaatanii dhaabbattanii dhiichisu. Dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu. Akka bosonatti deebinu annan beeka. Waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka. Sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu. Of kenniinsa isaa qabaachuu dandeessu. Wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu. Waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu. Qawwee sana hin qabdan. Oromoon qawwee ofirraa hiiktatte. Akkasuma akkas miti. Kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa. Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaaf. Qawwichatu hin jiru. Har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba. Haa lolatu. Hin deebi'uun jedhiin diinni. Ni deebi'a. Wallaansoo irra jira. Takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira. Har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu. Qawwichi hin jiru. Hiikkatteetta. Qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna. Bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe. Duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru. Hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha. Qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru. Dhiigaan hiikame bo. Diinni ton buqqa'ii dorseentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte. Gola keessa dhokfattee immoo ni gurgurattee jechuudha. Warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si akaa'ee deebi'e. Uummata akkasiitti uummati Oromoo. Kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu. Hin geenye bira fagoo. Adeemtutti waliin hatii. Manni amantaa maaliif gubata? Suuqiin nama maaliif caba? Kanaaf miti kan wareegama baasaa jirru. Bilisummaa fi fiduuf malee sirna dhablummaa fiduufi miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ololaaf nu saaxiltanii jechuudha. Warri cunqursaa beeku, cunqursee beeku, siyaasicha beeku nurratti taphataa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana nama gubee doydanii, waraana hatu, waraana shiftaa, waraana mana amantaa gubu, waraana hospitaala gubu, mana barnootaa gubu nuun jechaa jiru. Sanan goone garuu beektu sintu godhe. Nuti dhukaasa irra jirra. Dhiigni keenya iyyuu qorre. Wareegama keenya iyyuu hin awwaallanne. Inda dagdaamii jira. Madoon hukaasaa madaa'eera. Madoon hukaasaa inni nurra tarkaanfatee waajjira poolisii keessa bal'aan hate. Waajjirri poolisii beeki borusuuti itti gargaarama. Waajjira poolisii gubdee fi sirni dimookiraasii gadi hin dhaabbatu. Waajjira poolisichaa miti kasi garroomse
poolisii achi keessa jiru si gabroomse sana achi keessaa baaseennaani achi keessatti yoo haqan dalagne borisii shirri somni damni ni dalagama taanaan manichi gubateefis gatii hin qabaatu boris ati dhiitamaama jiraachaa jechuudha. Ani yoo waajjira poolisii sana qabbee achi keessatti haadha hiyyeessaa darara gubboon hojjedha ta'e manichi gubates gubachuu baates hiikan qabu Oromoo siniin galle ammayyuu. Mee amma hospitaala keessa waan gootan argitaniittu. Sinitti dhukaasuuf nu marartu, siniif wareegamaa jirra, sinitti dhukaasne ennaan maalsaa wareegamna ree. Sinniituuf wanni sin gootan mataa nama dhukkubsa, nama maraacha. Qoricha hospitaala keessa jiru namni akka jaldeessa wayya beeki. Jaldeessi inni boqqolloo keessa yoo seene hanga nyaatu nyaatee keessaa ba'a. Jaldeessa wayya Oromoo. Qorichi sun har'a hin jiru gaa. Mee mataa bo'oo tokkoof qoricha eessaa fidure? Mee natti maa eessaa fiddu mataa bo'oo tokkoof qoricha iddoo fiddan oomisha isaa qabdu, warshaa isaa qabdu. Namni akkamittiin hangam yoo wallaalaa ta'e waraanni kaleessa si cunqursaa ture. Dhugaa si cunqurseera. Deeme garuu. Deeme. Poolisii waajjira poolisii sanatti si hidhee yaadannoo wayii qabda achi keessatti dararamteetta. Manicha miti kasi hidhe. Namicha immoo yookaan haaduu yookaan haa baqatu kaan harkasitti haa kennatu xumuratteetta. Akkasittiin itti fufuu dandeenya. Akkasittiin itti fufuun hin danda'amu. Sirna dhablummaatu dagaage. Walitti himuu qabna. Wal sossobuu uummata keenya jechuu miti. Sun hallayyaatti wal dhoofuutti jira. Nama hallayyaatti deemu ashuu jabaadhu jechuun sirrii miti. Dhiisuu irra wayya. Wareegama hin kaffallatiniin jechuutti hin jiru beeki. Akkuma hatuuf waa yeroo nuti dhukaasa jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti yeroo dhukaasu hatuuf akkuma dhufee wareegame hiikkate ittiin loluufis dhufee kan wareegame jira. Wareegama sana xiqqeessuu kiyya miti. 99 qulqulluu hojjenne tokko isheen kosiin suni nu balleessiti waan ta'eef kana jechuutti jiru. Badeerammoo sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga qaba. Kan nu miidhe yoo jiraate borseeraan ni fixanna. Mana hin gubiina. Sammuu akkamiiti kun yoo shira ta'e malee hojii diinaati kun. Siyaasa sakaallaa bara meeqa shaakalee bare warra akkasiitu keessa jira yoo ta'e walleegaa wal tiksaa akkanumaan hoomaa taatanii itti namnitanii kanan tokko godheen duukaa deemtanii godhiina jechuudha. Inni konkolaachisaa ta'e kan kaleessa birrii 20-30 nama fedhu har'a 200 nama gaafata. Xurii dhiigaa, xurii lafee, xurii lubbuutiin sooromtee siif hin sifaa'uu jechuudha. Haadha hiyyeessaa sabbata haadha hiyyeessaa irraa 200 hiikkattee gidduu kana dhaloonni badaa jira. Oromoon hegeree hin qabdu. Oromiyaan hegeree hin qabdu. Mootummaan nu gabroomse. Mana barnootaa keessatti daa'imni waggaa 2-3 waa isheen hojjettu ani umurii kiyya kanaan hin hojjettu nama qaanessa. Safuutu cabe. Oromoo isa duutuun laaliin bu'a mitikaati ilaaluu qabdu. Fayyaa duuneerra nuti kadoe ni boqate lobbaafatee jechuudha. Fayyaa duune dhaloota kana laalaasin. Dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbadheera walgahii jalqaba tokko. Dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin qabanne jaartii hin kabajne hojii hin jaalanne sa'a 24 taa'aa oolu. Harka iyyuu dhiqatee immoo nyaachuuf maatiinsaa kadhatanii nyaachisanii inni iyyuu gabbarame sa'a 24 baala nyaatu abidda afaanitti baatee deemu. Dhaloota bishaan haayilaandii tas jira, caatii tas jira, sukkaara tas jira, asirraan immoo lawuziitu jira. Dhaloota akkasiiti harkaa qabna. Dhaloota dhimmi biyyaa homaayyuu itti hin fakkaanne. Hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha. Hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa. Dhaloota akkasiiti horataa jira Oromoon. Abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru. Dargaggeessi mootummaaf yaaddoo. Kanaafuu hin baratiin, hin qaroomiin, mirga hin gaafatiin eessa haa oolu? Iddootti jimaa qabaan, iddootti tamboo tuutan, iddootti safuun cabu, iddootti aadaan cabu, iddoo akkasii haa oolu. Dargaggeessi akkasii yoo mirga hin gaafatu.
Abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu, gubi jennaan gubu. Hospitaala yeroo itti namni deegubdu inni gurgurachuu barbaadu. Yeroo akkasiiti yoo uummati kan qabu walii hiree rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti boka wal saamani waliin saamiidha. Lolarra jirra. Seera gad dhaabbate hin qabnu. Caaseffama mootummaa diigaa jirra malee hin keenya hin diriirfanne. Kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiin hojii isaa hojjetatu. Isin immoo koree yeroo bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isin hin jenne. Maaliif akkas wal goona Oromoo? Abbaan amantii kamuu hordofi, Islaama ta'e, Kiristaana ta'e, waaqeffannaa ta'e, waan barbaadde hordofi, dhaloota qabi. Amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii buusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofii jechuudha. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Islaamni yoo kiristaana ta'e taaqee lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate irraa kaafee waaqa namni namaa kenne hin jiru. Kiristaannis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu taaqee ofirra kaa'arraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru. Waaqi tokkuma. Kanaaf abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qari. Maal jennaan? Sammuutu doomee dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef. Abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akka sedee nama barsiisurra amantii jalaan dahatee kabajaa amantii sana gonfoo sana mataarra kaa'ateetu dhaloota siyaasa barsiise. Mootummaaf miseensummaa gochisiise. Abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabajan qabu. Jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Akkasi mitiiree kan nu mudate. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoo inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gad dhaabdan. Faajjii bilisummaa, faajjii wareegama keenyaa miti. Faajjii sirna dhablummaa, faajjii hanna, faajjii saamichaatti gad dhaabuutti jirtan. Ummati Oromoo, ummati hammana ga'u kun, sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate, Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaanuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beekaa. Safuu kee guddisee aadaa kee guddiseetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maan dhaali. Beekumsaan dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaaree nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhee akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo kabajaa waliin immoo maan dhaali. Beekumsa waliin maan dhaali. Bilbila harkaa qabna waan barbaanne irratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaan teknooloojiin har'a waan hundumaa fidee bilbila xiqqoo tokkotti galchee harkarra bukaa'eera. To'annaan qabu yoo ta'e immoo Oromoo waggaa 20 booddee aadaa har'aa hin qabu jechuudha.
ummati waan ittiin beekamu qaba addunyaa kanarratti. Oromootiin Oromoo kan hojjechisiisu, Tigireen Tigiree kan jechisiisu, Amaaraan Amaara kan jechisiisu, biyyoota biraa keessa saboota jiran waa'ee isaanii waan isaan ibsu qabu. Eegfachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Aadaan Oromoo aadaa nama boonsu, safuun Oromoo safuu gaarii, safuu namni biraa irraa baruu fi biyya biraa irraa dhufee abjuu akkasii qabu, fedhii akkasii qabu. Sangaa abbaan gaafa cabse moollaan ija buruqsa malee gaafa biraatti siin dabalu. Kanaaf uummata wal kabaja, of kabaja. Namni gaafas nama kabaja, gaafas nama sodaata. Hundumaa waliin qabna. Gabrummaa jala jirra. Sana jalaa ba'uuf waliin hojjetaa jirra. Kanaaf waliin saamii. Yoo biyya qabaanne hundumtuu boran keenya. Yoo biyya hin qabnu ta'e isa saamtus hin nyaattu. Kanaaf uummata bubbee ta'uu dhiisnee uummata bilchaataa waan barbaadu been waan duunuufi been duunes warra du'erraa lafeen isaanii riqicha ta'ee irra ejjennee dabalu dhiigni isaanii galaana ta'ee daaglee ittiin bowwaaseen isa kana godhachuutu nurra jira. Walitti himan jennaa kudhaan maddu hin dhangalaasiin asuma teessee godhi jennaan godhi, hin godhin jennaan dhiisi, nu miidhaafi, godhiin immoo nu fayyadaafi. Sirna dhablummaan hin bal'atiin. Waraanni hin yaaddahin, jaarsaaf jaartiinis hin yaaddahin. Qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo ba'aa hin ta'in. Ka biyyaarraa roorroo qolatu, rakkoo furu, qaawwa duuchu, ba'aa wal gargaaru akkas ta'e. Saba Tigiree laalaasin miiliyoona meeqa? Dachee kana keessaa waa burqisiisanii baasnee samiirraa waa gadi roobsine. Namuma dhala namaatiin waan namni gochuu danda'udha godhan. Dubbatanii wal dhagahan. Qawween kun maaliif yaaddoo ta'a uummata kana keessatti? Namni dhugee machaa'ee qawwee baatu sirnaan dhala maaliif dhimma itti ba'a? Qawween kun gaachana ta'uudha qaba. Roorroo qolachuu qaba, diinadha ittisuu qaba malee isaa akkamitti yaaddoo ta'a? Dargaggeessi hundi qawwee baatee deemu na yaaddessanaa. Itti dhimma bahuu hin danda'an taanaan yaaddoomaa jechuudha. Yeroo meeqan sinirraa funaanaa jira? Sinirraa funaanamuun qabu ture beeki. Qawwee daba cabne. Qawwee kana waan lamaafan funaana. Tokko diinni dhufe jennaani dhaqee manatti hirkisee obboleetti ittime niitii ittime iddoo akkasii jira jedhee baqata. Kan dhufe dhiigaa ni beeki. Yoo ni binne ta'eesi sabbata haadha hiyyeessaa irraati hiikame sintutti gumaache beeki. Sin dhukkubuu qaba. Itti deegdan, itti eeltan, itti beelofsani. Daa'ima hagabsitani, gumbii qullaa gootani, kiisii duwwaa gootan beekaan keessani. Olola isa mootummaa televezyiinaaf reediyootiin darbu sana eebaluu gargaara eebaluu. Osoo eebaluun nu gargaara ta'e asiin jirru beeki. Gargaarsa namaatiin miti. Idaa tokkoyyuu hin qabdu Oromoon. Idaan nama tokkoyyuu nurra hin jiru kan afaan guuteen sitti hima. Idaan Oromoo irra hin jiru. Oromoon ofii isaatti of gargaare. Hansaan qabsaa'utti jira kan keetii jechuudha. Kanaaf lafa nagaa irratti qawwee fuutee balbala jalatti hirkistee iddoo akkasii irraa fuudhaa jettee karaa biraa immoo gootan fakkaate. Qawween irraa fudhattee qawwee akkas goote beeki silaa nan baasan ture kijiba akkasii nurraa dhiisa. Hedduun isaa jiraas keessa kan qawwee hirkisee haati manaasaa geessite itti laatte. Har'a immoo hin qaana ammas deebisee qawwee baataan ni ta'a jechuudha. Doorsisaan miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman doorsisiina. Saamichaan miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman saamiin. Warri saamu jireenyi isaa gadadoo kophee miila isaa tokkollee kaalsii miila isaa tokkollee hin jijjiirratu. Yoomiyyuu horiin sun horii cubbuuti hin guutuu fi horii sinuma saamu. Jireenya isaa guutuu cubbuu dalagaa jiraatu. Kanaaf qaawwi isaan duuduu fi hin guutuu fi jechuudha. Boolla nyaatee hin quufnetti guutaa jechuudha. Boolla cubbuu. Karaa qulqulluu dakkii argadhu. Santu eebba qaba. Ammarraa kaasanii uummati bakka adda addaa irraa dhuftanii bakka adda addaatti deebitu. Wanti walii dhaamtan, wanti walii himtan, wal tiksaa.
yoo waliin tiksatan ta'e labsiitiin buluu bartanii labsiitiin buluu dhiitamtanii buluu bartanii gochuu ni dandeenya nutis. Gad hin bahin ol hin galiin hin hojjetiin waliin jechuun ni danda'a. Kana barbaaddu kanan barbaadan taanaan immoo wal dhaga'iitii wal gula bobba'ii akka bishaan bo'oo tokko keessa jallisaniitti waliin bahii gali ummata tokkoti. Hiree tokko ummata qabu gabrummaa jala jirru lolannee achi jalaa baanee bilisummaa walabummaa birmadummaa Oromiyaa biyya waliin qabnu fidachuu fi ummata tokko waliin ka'ee dhaabbatee jiru jechuudha. Nagaa lallabaa, tokkummaa lallabaa, sirna dhablummaa miti, sirnaan buluu seeraan buluu lallabaa. Saamicha miti, waan badeeyyuu deebistanii walii gashuu barachuu lallabaa. Abbootiin amantii sanuma lallabaa jechuudha. Oromoon saba guddaa, Oromiyaan biyya guddoo kana. Sabni guddaan biyyi guddaa akkasii qabu kun immoo yoo wal ta'e biyya isaa eeggate malee yeroo hundumaa saamamaa, dhiitamaa, ajjeefamaa, tuffatamaa jechuudha. Asii kaatanii yeroo deemtanii akka Oromootti miti namni irri guddaan isaa kan inni fagaatee deemu naannoo isaa of dhoksa. Gadhaantummaa keessa jirra waan ta'eef. Of hin dhoksiin nama taatee uumamte eenyuyyuu walii wal qixa. Situ of xiqqeesse. Of hin xiqqeessin jechuudha. Koree yerootu jira. Ammas naggaadeen niqdeetti deebi'ee uummataaf waa dhiyeessuu danda'ututti jira. Miidhataa jira uummati kun. Uummata ciniinsuurra jiru miixuurra jiru kana. Akka hin beelofne, akka hin dheebonne, akka hin rakkanne. Daandii qabda saaquu dandeessa abbaan qabeenya yeroon isaa amma yeroon itti sooromuu danda'u hin jedhiin sooromaaf fiigdaa biyyeetu si nyaataa jechuudha. Jiraattee nyaattu hagan qaburee waan keetu. Uummata kee uummata dararaara jala jiru uummata dide falmate diddaa isaa sanaaf adabamaa jiru sanaaf jireenya laaffisiifi abbaan qabeenyaa uummataaf jireenya laaffisi. Waraanni bilisummaa Oromoo kana caalaa waan sinii gochuu dandeenyu hin qabnu lubbuu sinii laanne jechuudha. Ati immoo qabeenya kee kenniifi hin saamiin uummata kee karaa waa hulluuqsistee seensistuu fi torshiifi haa fayyadamu. Baadiyaan akka magaalan nanne magaalli to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiru akka ol bahee waan bitanne akkasittiin nu adabuu jiran lolaan sin dadhabani uummata didaa diduun kee immoo hiika qabaachuu qabaa jechuudha. Waan dinnee fi beekuu qabnu callisneetuma akka bubbee ta'uu hin qabnu. Waan didaa jirruufi jira. Waan didaa jirruufi yeroo ergannu yeroo nu bira ga'u harka keenya ga'u yeroo argannu san tikfadhaa. Wanti dinnee fi kana sirna dhablummaa fiduuf osoo hin taane ilmaan keenyaan bullee ofii keenya murteeffannee nagaan baanee galuuf dhiiticha halagaatu nutti ulfaate nutti hadhaa'e jennaan. Waan nutti hadhaa'e jecha ofirraa kaasnee hadhaa biraa maaliif ofitti barbaanna? Yaaddoo hin qabaatiin hin yaadda'i bir'annaa irraa bilisa ta'e seera moon cabsiin fagootti kabachi sanatu iddoo tokkotti walitti nu qabee nagaan baasee nu galcha waan ta'eef. Manni barnootaa badeera. Waraana bilisummaa Oromootu mana barnootaa balleesse miti. Dhalootatu barnoota jibbe. Barsiisaatu barsiisuu jibbe. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo barattedha bilisa baata baradhu siin jechuutti jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu baradhaa kan inni jedhe har'as hin jijjiiramne. Bakka mana barnootaa dhaqxurra mana jimaa dhaquudha filatte. Inni barsiisus shira qaba. Damoosni hin jiru hin jiru. An damooza nyaatee inni kun damooza nyaatee miti dhiiga dhangalaasaa kan jiru. Qabsootti jirra wareegama. Dhaloota barsiisi beelayiiti. Beelayi dhaloota barsiisi gaafa dhaloota barsiisne immoo uummanni qonnaan bulaan kun waan qoturraa haga buusin bulchu sii hira.
waraana bilisummaa Oromoo namni damooza gaffalee fi hojjechiisaa jiru uummata Oromooti. Peermusii baatee zambiilii baatee waliin dhaabbatee lola keessatti afaan nu kaahaan waliin jirtu waan ta'eef barsiisaa yoo ijoollee barsiise sinuma nyaachisaa jechuudha. Nutti deegaa jira waan ta'eef. Hin qabnu waliin dhaabbanneetu falmiirra jirra wareegama akka wareegaatti ilaala. Wareegamni du'uu qofaa miti. Yeroo ofiitu wareegama. Humni ofii wareegama. Beekumsi ofii wareegama. Maallaqni ofii wareegama. Wanti itti gumaachitan hundumti isaa galmee seenaa irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akkuma daldalaan uummatan saamiin daandii irra karaa rakkina keessatti uummata kana qabdee jiraachisuu dandeessu daandii saaqii fedhe barsiisaanis damooza hin qabu damooza barbaacha nasii ba'ee baqadhaa hin jedhiini dhaloota gari barsiisi haa baratu ati immoo wareegamadha kaffalaa jirta. Qabeenyi ati horattu jiru qabeenyi kee dhaloota har'a qartu kana qabeenyi kee hegeree Oromiyaati. Warri mana yaalaa hojjettani hin baqatiin adiissanii shirani dhiina tajaajilama turtani humnaan dhufee gaafa itti dhukaasnee madaa'uu yaalaa turtani maaf yaaltanii hin jedhi. Har'a gaafatiin sun inni humnaan na yaalisiin jedhe mootummaa harkaa qaba gaafas iddoo dhaqxu hin qabdu nin beekaa jechuu baga yaalte. Har'a isa kaleessa goote sanaaf hin baqatiini uummata miskiina kana yaaliin siin jechuutti jira. Baqatteen deemiin shiran dalagiin deemtee hospitaalli qullaafee qorichi hin jiru homti hin jiru yaalaan hin jiru sirna dabrummaa dhalatee hin jechisiisin. Uummati kun waan wareegamuufii qaba wareegama isaa sanatti bishaan hin naqin jechuudha. Asuma taa'e. Misooma qonnaarra hojjetta yoo ta'e kaleessa kaabinee taateetu qonna jetta. Qonni hin jiru namni hin beelaa. Siyaasatti turte waan ta'eef. Har'a immoo siyaasicha hin barbaannu qonnicha barsiisee uummata haasii jechuutti jira. Kaabinee carraa hojii uumuu jetta. Dargaggeessi tokko yoo hojii hin qabu diida dhaabbata. Surree kun hangaasiitti gadi buuse. Carraan hojii uumuu suni siyaasa. Har'a siyaasicha lakkisi hin baqatiin carraa hojii uumuu isa dhugaasaa fidi uummata hojjechiisi barsiisi. Yoo dhuguma qabaatte baratteetta ta'e akkaataatti hojiin uumamu. Hin baqatiin taa'ee carraa hojii uumuu isa sirrii sana jechuudha. Daandii baasta yoo ta'e daandii haati teessuu ciniinsuu irra jirtu konkolaataa keessa teessee hurgufamtee ulfi harkaa ba'u biyyoo tokko achi keessee miilee meeqaan hojjenne jettee tiiviitti nama qoyomsitee deemtu miti. Daandii isa sirrii har'a hojjettu. Sabni kun maal dhabe biyyeen as jira dhagaan as jira mukti as jira eessaa fidda isuma sirreessi barnoota isaa qabda yoo ta'e hin baqatiin nama daandii hojjetu baqadhu hin jenne. Siyaasni kaleessaati hojjette konkolaataa biyyee guuree daandii hojjechuu danda'u waraanattiin guuraa turte jaallattee miti siin hubadha. Kaleessa waraana guuree irratti hin baqatiin har'a biyyee guuriitii daandicha isa sirrii ijaare. Kan qulqulluu baadiyyaa magaala keessa galchuu ta'e baqatteen deemiin kaleessa kaabinee turte. Hojiin kee bishaan qulqulluu uummataaf diriirsuu ture sana dhiistee waan biraa hojjette. Gaafas gabroonfataa sirra jira iddoo dhaqxu hin qabdu miidhamta maatii keef jetteeti jireenya kee lubbuu keef jetteetu. Har'a immoo hin baqatiin dhiistee waliin uummata kanarraa godaantee eessa deemta? Gaarri yoo sitti jigee uummata sirraa kaasa. Uummata sitti jigee illaan homtuu sirraa kaasu. Uummati immoo gowwaas fakkaatu wallaalaas fakkaatu isuma argaa jirtan kana. Xiiqii namaan qabate jennaan tuus hidhamus godaanus waan barbaadas ta'e ilma see injifataa jechuu uummati. Injifattaniitu. Kanaaf warri sekteera adda addaarra jirtan asii baqattanii hin deemiina. Anaan miti ka tajaajiltu. Waraana kana miti ka tajaajiltu. Yoo jiraate arga waraan hanganatti wareegamaaf qophii
Amma yoo rakkoon tokko dhufe har'a wareegama dhufe har'uma wareegamaa jechuudha. Qabeenya kuufatu hin qabu kuufatees hin qabu. Kan jiraatu uummata tajaajila. Biyya akkasii kana bulchuun nama qaaneessa warri ni bulchina jettus. Kaabineen meeqaan as keessa jirta yoo ta'e sin qaanessu. Uummata miileena meeqa nan bulcha jettee bara meeqa irra teessus akka silmii handhuura isaa cimiintee uummatichi deegaa kana gadada'u kana. Uummata rakkoo keessaa hin baane, uummata hin baranne, uummata akkasii irra taa'anii uummata keenya na jedhanii hin qaana'anillee jechuudha. Uummata isaan bulchan kan biraa pilaaneetii biraarra jira yoo ta'e hin beekne. Mana qorichaa ijaarreedha. Gamoo ijaaruu miti dubbiin qoricha achi keessaa qabaachuu. Nama baratee achi seene sirnaan limmee namaa kennuu danda'u qabaachuu. Isa kaabinummaa fi miseensummaan achi seenee limmee nama jallisu nama waraanu miti jechuudha. Nuti kabadaa jirru beekituutiin qofaa miti. Inni limmee nama waraanu baratee achi hin geenye. Nama naaffisa. Inni barsiisus baratee achi hin geenye miseensa ta'ee achi ga'e. Dhaloota doomsa. Inni daandii baasus baratee achi hin geenye. Daandii allayyaa nama buusu. Inni konkolaachisus baratee achi hin geenye. Birriitiin darbe. Oromiyaan akkasitti badaa jirti. Oromiyaan akkasitti badaa jirti. Du'uu keenya miti kalaaluu qabnu. Jiraa duune. Karoora waggaa hedduu booddee Oromiyaa harkatti galfatanii takkaama kolaanee teenyu mirga miti homaa miti namummaayyuu gaafachuu hin dandeenye irra akka teenyutti kan inni hojjetamaa jiru. Qeerroo meeqatti gabbarreedha har'a waraani bilchina wanneettan kun. Gaafa qeerroon diida dhaabbatee dhagaa darbataa ture warri sun eessa ture dhiiroo. Eessa dhaabbatee qeerroo kana gabbare qeerroo kana akka inni gabbaru akka inni wareegamu kataasise warri ibsaa ta'ee deemu warri daandii argisiise beeke warra har'a aangoorra taa'ee qeerroo meeqa wareegamatti kaffalchiisne nutti baatu beeke. Kaleessas achuma jira midduma har'a taa'u kana yeroo qeerroon sun du'aa ture. Wareegamni akkasittiin dhufe kuni har'a guutuu Oromiyaa keessatti babal'ate yeroo tokkotti doo'ee hin kaane bo. Dhawaataan dhiigni maatii irraa gara ollaatti akkasitti guddachaadha biyyatti maatii beekatitti faca'e. Warri kun har'uma dhufee wareegama kana mala isaa danda'a suntuun beeku waan ta'eef girri isaa siin jedhan girri isaa waan taateef girri isaa irraa immoo risaa tokko fudhata akkasitti sin irraa fudhatan har'a deebi'aniituma warra kaleessa sii qabsaa ture warra kaleessa sii wareegamaa ture si fakkaatu jechuudha. Milishaa tokkittiitu waggaa 25 achuma keessa jirare xaxaa ishee danda'a. Mataa keessatti wanti guutaa turan shira xaxaa qofa. Biyya gadadoo keessaa homtuu ba'uu hin danda'u. Mootummaan biyya gadadoo keessatti jiru immoo namarraa nyaatee bare hojjetee hin beeku harka dhiqatee nyaachuu qofaa beeka keessa dheereffatee waan ta'eef akka qoosaatti biyya namatti hin kennu. Biyyi yoo badhaate dhugumaan mootummaan hojii keessatti yeroo hin qabu. Biyya badhaate keessaatti waa argatu. Waliin saamiinaa kanaafu. Sirni dhablummaan ammarraa kaasee haa dhaabbatu. Labsiitiin wal bulchuun hin barbaachisu. Labsiitiin wal bulchuutu nutti hadhaa'e kanaafuu qabsooftan kanaafuu didden. Diddaan keessan immoo firii godhachuu reef jalqaba. Firiin sun immoo bilchaatee hin nyaatamne. Dheedhiitti ammas ciramaa jira. Dhiigni ijoollee keessanii ammas dhangala'aa siichis dhangala'uuf deemuu jiru kun iggitii hin godhanne. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata biraatu dhalee asinii erge miti. Ilmaan Oromooti. Haala Oromootu ciniinsifatee ta'e. Waggaa 3 irraa wal dhaga'uu dadhabnee nu harkaa ba'e sanatti ilmaan keessan meeqa taddasii wareegan. Nama meeqatu iddasii ture. Beektuu jechuudha. Ammas akkuma waggaa 3 sila jaarsi jedhee bakka sanatti deebine jedhee sanatti. Har'as yoo waliin nageenyu ta'e waggaa 3 irraa 4 irraa asuma deebinaa jechuudha. Yookaan immoo as deebi'uu hin dandeenye.
Kanaaf hin qoosiina Oromoo. Dhiiga keessanitti hin qoosiina. Halagaa diinaaf barbaada. Halagaa diidaa isinii dhufee isin bulchuun barbaadina. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u, wal bulchuu hin danda'u sanan dhugoomsiina. Ni dandeenya. Nama nutis. Wallagaa. Koree kaadhaa. Koree kaadhan keessatti nama kanaan dura miseensa paartii siyaasaa kamuu haa ta'uu sin dararaa ture ittiin dabaleena. Siichi qulqulleeffannaa qulqullaa'u. Ammaa koo ittiin bu'iinaa haa ta'u. Nama kaleessa abbaa gadaa jaarsa biyyaa maalidhee ijoollee isaa jala deemee qoyyomsee qawwee hiikkachiise ittiin dabaleena. Harki hanna bare dooluu isaatu socho'atti muraniyyuu boris yoo rakkoon dhuftee hunuma gashan. Maal jennaan? Abbaa injifate qofa bira jiraachuu danda'a malee kaayyoo mataa isaa danda'e hin qabu. Warri akkasii immoo dandeettii qaba, arraba qaba jechuun dafee dura bu'ee mul'achuu. Waan argeen qeellam keessaa gaafa buqqa'ee ol seennu namni jalqaba biddeena baatee waraana bilisummaa Oromoo afaan kaa'uu jalqabe warra kaleessaa qawwee hiikkatee gale. Dandeettii isaa qaba, qaaniin beeku, nyaara isaa haaddatee ashaboo dhiqatee deema warra akkasii. Dhuguma isinitti maqaaniin beekan gara bulaa osoo qaanii beeka ta'e kaleessumayyuu sanan dalagu kaleessa sana dalageennaan immoo qaaniin beeku har'as hin sodaatu dhufeetuma dura dhaabbataa. Warri akkasii ammas koree akkasii keessa yoo seene olii gadi nama hammacaa jechuudha. Warra akkasiiti warra ammallee shira sana xaxaa sana xannacha sana amma akkasitti walitti himnu foon baay'ee balleessu. Warri nu keessa kaa'u ummati akka inni sammuunsaa tasgabbaa'ee hojii isaa hojjetatee nagaan ba'ee nagaan hin galle warra akkasiitii jechuudha. Siyaasa okkoltuu waggaa 20 meeqa xaxaa sana warra akkaa qabu muuxannoo sana qabu. Ummata nagaa kana kajeequ warra akkasiiti. Sunis hin ta'u ofitti hin dabalee itti immoo bu'ii. Quba keenya madaa'ee iddoo geessinu hin qabu. Gaafa biyya qabaanne immoo seeraan gaafanne. Dachee kanarraa hin bu'u. Yoo dachee irraa bu'u immoo ol baafannee jechuudha. Ittiin jarjarii. Rakkoon Oromoonni guddaan beeki waan siichi barbaadu dafee garaasaa keessaa har'uma mul'isa. Rakkoon keenya guddaanuu kana. Har'uma mul'isnaa jechuudha. Obsuun beeku. Waan borii har'atti karoorsee hojjechuun beeku. Hin jarjariina. Hin qaqqabna. Gaafa haalli ammaa ta'e humni waraanaa naannoo kana goole wanti har'aasitti walitti deebinee wal geenyu waan alatee dhufu isinitti hin fakkaatu. Hin bari'uu seete? Ta'uu qaba. Bareedaan immoo waan sana balleessite. Ni bari'a. Obsa nama gaafata. Cichoomina nama gaafata. Waan itti amanan sanarratti ejjennaa ofii jabeeffatanii ejjeta ofiirra dhaabbachuu nama gaafata. Yoo ta'uu baatee itti wareegamanii agarsiisuu nama gaafata. Lubbuma tokkittii qabda. Lubbuu tokkittii qabdu sana dhoksitee asii baastee iddoo barbaadde yoo geessite guyyitti hin dabarsituu jechuudha. Iddoo barbaaddetti baqatte. Asii baqachiisee Finfinnee yoo gashite achitti guyyaa sana hin dabartuun duuta. Wanni ati Finfinnee dhaqxee fi lafa du'a keetti baqachaa jirta. Rabbitu achitti duuta siin jedhe. Ati du'aan baqataa jira seetaayyuu lafa du'aa keetti baqataa jirtaa jechuudha. Waan nu barreeffame ganama gaafa dhalannee sanadha jiraanna. Waan nu barreeffamedha jiraanna. Kanaaf Finfinneetti yoo baqattes iddootti duutuudha baqachaa garasitti deemaa jirta malee asii du'a baqachaa hin jirtu. Du'atti baqachaa jirta. Bakka geetachi. Sanasii qorame jechuu ganama. Kanaaf roorroof hin jilbeenfatiin. Harka hin kennatiin. Duuti guyyaa ishee malee nuuf sun baqatiin. Baqattee immoo jalaan baatu. Maatii koo takkas ta'e, ijoollee koo takkas ta'e. Itti galtee immoo ijoollee oolfan. Kabajaan qabdu. Jabeessa eessatti iyyuu kabajaan qabu jechuudha. Jabeessa eessattuu kabajaan qabu. Warri qawwee kennee har'a eessa jira?
inni qawwee isaa jabeeffatee dhaabbate har'a kunoo kabajaa qabaa jechuudha. Wal nama taajjabsiisa malee isaa guyyichi ni darba. Ofii kee wal bulchi, wal hin saamiin. Iggitii jireenyaa nagaan bahanii nagaan galuu ofumaa wal barsiisi. Ummata nagaa qabu, ummata kabajaa qabu, ummata sodaatamu ta'e. Of hin xiqqeessin, wal hin saamin, of hin saamin. Ummata kun ummata guddaa. Ummata guddina irra darbee immoo ummata kaaniif fakkeenya ta'e. Sabaaf sablammiin biraallee ummata itti baqate. Ofirra dabartanii kaan hammachuutti jirtan. Jaalli kiyya sila kaaseera. Sabaaf sablammii biraa Oromoon lafa isaa irratti midhaan isaa nyaachisee leenjisuutti jira. Gabroonfachuuf miti. Wal qixxeessuuf ummata hammataa ta'uu keenya argisiisaa jirra jechuudha. Qawweetti hidhaa jirra ofirra dabarree. Hangeenya immoo as keessatti immoo Oromoo mammaaksa ofumaa ofitti mammaaknee alaa hamma arbaa mana hin taasisiinaa. Ofirraa haftee nama geessi deebitee immoo of hin dadhabiin. Jireenya as keessa jiru salphisaa. Firruurraa walaba nu baasaa. Hirriba isaa wareegne dhaloota beela guyyaa tokko hin dandeenye. Dhaloota daqiiqaaf dhaabbatee waa caqasee hojiitti kun dandeenye hin ta'ina. Hegeree Oromiyaatu waan taaneef hegereen Oromiyaa, hegereen biyya kanaa utubaan isaa isinirratti ijaaramte biyyi jaarsa miti. Warri jaarsaa yoo isin gorsa irraa hafee fixateera gadaasaa akka umurii yoo ta'e. Yoo akka guyyaa ta'e immoo too jaarsi jiruu daa'ima kutaa sana harka rabbiiti hin jijjiiru. Waan walitti sin qabeef kana fakkaata. Waan hin asitti sinitti himu har'a ilmaan keessaniin akka bultanii fi bulchiinsa shaakalaa deemnaa jechuudha. Hin deebitu yoo deebite waliin lola akkasii miti. Kanaaf bulchiinsa shaakalaa deemna. Bulchiinsa godina lamaa muudannaa jechuudha. Godinicha keessatti harcaatee waan haftannu qulqulleessuutti deemnaa isin bulchiinsicha danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti godina lamaan kana keessatti sirnumaan gadhaabnee waan goonu sin agarsiisna. Isin waliin dadhabiina. Hojii manaa biraa nutti hin dhaliina wal danda'a. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa. Kan Wallagga Lixaa bulchiinsa tokko, kan Qeellam Wallaggaa bulchiinsa tokko. Bulchiinsa kan koree yeroo warri kuni waan isaan sinitti himani ilmaan keessani haqaan akkasiin tajaajilani warri abbootii amantaa ijoollee keenya haqa irratti rabbi nuu bulcheedha kadhaa fi uummatis waliin kadhadhaati roorroo nutti hin deebisiin malaammaltummaa nutti hin deebisiin harka wayyaa jalaan deemuu nutti hin deebisiin ijoollee laphee qulqulluun wareegama hiriyoota ishee yaadattee wareegama jaallan ishee wareegama maatii ishee jaallattee yaadattee sana of biratti ilaalaa haqaan nu bulchitu nu taasiseedhaati isin immoo haqa kana jalatti wal bulchaa. Yoo akkas ta'e gabrummaa jalaa baana, dhiittaa jalaa baana, roorroo jalaa baana. Kaaniifis fakkeenya ta'an. Addunyaa Oromoo biyya qabachuuf deemu kun ni diigamoo ni ijaara jettee ija shakkiin nu laaltusi nutti hin bu'inaa. Ija shakkiin nu laaleenaa gochuu ni dandeenya goonees hin argisiisna jenna. Har'a jaallates jibbites addunyaan kun kanaan dura eebba isaatiin arganne waraanni bilisummaa Oromoo tapha sana keessatti baay'ee miidhame. Warri siyaasa danda'u Oromoo akka bulchootitti dhiyeessan Oromoo biyya diigu saba guddaa yoo aangoo harkatti qabate gaanfa Afrikaa balleessu godhanitti dhiyeessan. Har'a akkas miti. Eebba warra kanaas ni qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma Oromoo waltajjii addunyaa qabsiise addunyaan biyya keessan qabachuuf falmachuuf mirga qabdu nuun jetteetti jechuudha. Sadarkaa kanaan geenye. Sadarkaa kanarra jira. Nam tokko nu dura dhaabbatu jiru. Garuu maal ilaallu? Waan isaan laalantu jira.
warri kun yoo namaa eebbisuu baates humna qabaree saba dura of ijaarree saba dura hidhateree saba dura waan hundumaa harkaa qaburee yoo nama diiguu barbaade nama diiga yoo nama ijaaruu barbaade nama ijaara. Wanti isaan ilaalan ummati kun wal danda'a. Garaagarummaa qabu keessummeessee waliin jiraata. Amantiin as keessatti baay'atee jiru wal danda'ee waliin jiraata. Sirna dhablummaa babal'achuurraa hanqisee wal tiksee nagaan bahee nagaan galuu ni danda'a. Isa kana nu ilaalaa jira addunyaan. Warri akka bulguutti dookumentarii meeqa waraana bilisummaa Oromoo cubbuu inni hin qabne gudeeshatti guuree dhagaatti guuree nu dhiyeessaa jiru kuni kanaafi. Nu hadheessee tapha sana keessaa nu baasuuf lolaan dadhaban ololaan kan dhufan kanaaf. Adda bilisummaa Oromoo warra kaleessa nu dhalche jennetu har'a itti taa'ee jira. Warra akka qajeelaa Mardaasaa hafaa. Namticha takkaa kallattii kamiinuu wareegama waraanni bilisummaa Oromoo baasu jaanis hin argine keessas hin turre itti dabalame garaama guddisatee Oppiidiyooma Eertiraa ta'e. Oppiidiyoon lama jira. Kadigireen tolchitee kan Eertiraan tolche. Warruma sana tarras deebi'ee qabsaa'aa fakkaata. Keessa turre ni beeknaa immoo jedha. Keessa ture. Yeroo keessa ture garuu eessa ture? Isa kana gaaffii. Warra akkasii kana kan ololaaf as baasanii yeroo hundumaa gurra nama dhukkubsanii waan barbaadan beeku. Soba ta'uusaa beeku. Sobichi akkaataa itti inni dhaqee dhugaa fakkaatee addunyaa kana yaaddessutu jira. Uummati kun yoo gadi gadhiisan akkam ta'a? Kana akka addunyaan laaltee nu sodaattuuf. Nuti kabajaa barbaanne. Namummaa keenya walqixxummaa nama waliin qabnu barbaanne. Nama walqixa taanee kan keenya kan namaati. Yoo feene laanna yoo barbaanne ta'e hin barbaannu akkasitti buluudha barbaanne. Malee addunyaa kanaafis yaaddoo miti. Waan barbaannuun alattis namarraa barbaadan jiru. Kan keenya iyyuu fudhannee hin galfanne. Kanaaf uummata akkamii ta'uu akka qabnu Oromoon uummata akkamii akka ta'e agarsiiseeras itti himeeras. Gaafa lafti nagaa fakkaate araara fakkaate irreecha yeroo darbe tokko adda bilisummaa Oromoo gaafa biyyatti deebi'e uummati kun nagaa ta'uusaa kan itti argitanii miileena 10 ta'u burcuqqoo tokko toon cabsi poolisiin tokko toon jiraati uummata wal faana yaa'ee galee irreeffatee deebi'e taanes agarsiisneerra kanuma deebisnee agarsiisu. Hubattanii achii kaasee addunyaan Oromoo irraa abdii horate malee sana dura warri nu bitaa ture akkaataan inni itti waa'ee keenya addunyaatti hime uummata bulguu yoo humnaan qaba malee gadi gadhiisan jennaan biyya gubee balleessu akkasitti nu beeka addunyaan kun. Namni si gabroonfate, namni faallaa kee dhaabbate, namni si bitu waa'ee kee waan gaarii namatti hin himu. Wanni nuti cunqursinee saba kana qabaa jirruu fi yoo gadi gadhiisne iddootti qabamuun qabu akka harree didaati. Akkasitti nu dhiyeessaa turan. Uummati kun gaafa inni adda bilisummaa Oromoo dhuguma nuu galee sehee simate akkamittiin akka simate argitan. Gaafa irreecha dhaqe akkamitti irreeffate argi addunyaan. Uummati kun akka jedhan osoo hin taane akka argan ta'e. Waraanni bilisummaa Oromoos akka jedhan miti akka argitan kana ka jedhu kanaaf. Isinis akkas ta'aa mul'adha. Nama keessummeessu nama hammatu. Hansaaf immoo nama quuqamu akkas ta'uu qabu. Kanaaf ammarraa kaasanii dachee bilisoomtee to'annaa keessan jala jirtu kanarratti fakkeenya ta'a. Wanti asitti dalagu calaqqee bor Oromiyaa keessatti dalagnuutu waan ta'eef. Hubattanii? Kanaaf waliin saamiina rakkadhaa fidaa naggaadee ni beekna rakkattanii akka fidaa jirtanii akka karaan sinitti cufame rakkoo sana keessatti immoo uummata bal'aa kana rakkisiina hanga danda'e waan qabuun sinirraa bitatee beela haa ba'u gatii waa hedduu as jiru oliin kaasiina tokko. Lammata konkolaataa boba'aan hin jiru boba'aan dhibeera rakkattaniif fiddu waanuma rakkattaniif fiddan sanaan sababa qabaadhaa. Sababni isin gatii itti dabaltani sababa waa dhibuutiin ta'uu qaba malee sababa mootummaan as hin jiru kanaaf namni nu to'atu hin jiru jettaniifi ta'uu hin qabu. Barsiisonni damuun hin jiru. Garuu hagamuun bultan mee yoo barsiisuu baattan immoo maal argattan? Yoo barsiisuu baattan maal argattan? Yoo barsiistanidha hagamuu bultu. Ijoollee barsiisaa.
manni barnootaa haa baratu. Mana barnootaa ijoolleen barattu sichi qormaata irra teessee hojii argatti maaliif miti? Bakka hin taane ooliin sammuun ishee qaramu hojiif miti, damoozaaf miti. Qormaan hin jiru itti dhiisa. Kutaa seenee yoo waa barateewu yoo hidhateewu sammuunsaa akkasitti ilaala. Barsiisnee mootummaan on jiru eenyu qormaata kenna. Qormaataaf hin barsiisin, qormaataaf hin baratiin, beekumsaaf baratu. Isa akkasii fayyadu. Namni qawwee namatti hidhe namarraa hiikkata. Namni beekumsa namatti hidhe garuu yoo abbaan dhangalaase malee namarraa hiikkachuu hin danda'u. Kanaaf dhaloota beekumsa hidhachiisa. Warri daandii hojjetanis ummati walitti bahaatii daandii akkasii mootummaan bara meeqa daandii hojjechaa turreedhe. Daandiin keenya immoo kanaa isuma arginu. Daandiin suni inni dhugaan sirnaan ofii gasoon itti yaane yoo qajeelfanne irra wayya. Siyaasaaf miti daandiin kana hojjetamu. Daandiin bara meeqa akkasitti hojjetamaa tureedha musuma arginu kana. Lolaan asiin kutee achiin kutee konkolaataa miti miilaan irra deemuun kan nama rakkisu kan. Nutu ijaarrata. Mana barnootaan gubiina, hospitaalaan gubiina, waajjira poolisiin gubiina. Waan gumne kana boru nuti itti fayyadamna. Yoo mootummaa taate eessa teessa bor deebistee ijaarrachuu si feesisa. Diignee ijaaruu hin deemnu nu harka jira. Isumatti waardiyaa baanee haa tikfannu. Warri mana baankii waajjira adda addaa keessaa kanaan dura eegumsa irra turtan waardiyaa turtan. Gamoo san qabdane ummati garuu si nyaachisuu danda'a. Gaboon bultan ummata tajaajila waardiyaatti baha. Mana baankii amma warri dhuunfaa tajaajila jalqaban hojjechaa jiru. Warri akka dalage cubbuu dalage immoo baqatee deemee jira. Akkasumatti cufamee taa'aa jira. Ummata tajaajiliif beekumsa qabduun dhiisi siyaasa. Namni bishaan namaa galchisu ni profeshinii isaatiin dandeettii isaatiin hojjetu haa hojjetu. Bishaan qulqulluu ummataaf kennuu caalaa hojiin hin jiru. Kanaaf hundi keessan hojiitti deebi'a, hojjedha. Uummanni immoo namoota isin tajaajilan kana mootummaan miindaa kennaafii jiru hin jiru waan ta'eef haga bu'oo hin oolchiina. Siniin tajaajilaa jiru. Mootummaan kun beeki gabaa keessan sin dhaabee gibira jedhee waan meeqa jedhee wanti isinirraa fuudhaa ooluu lakkoofsan qabu. Har'a sun hin jiru. Gibirri kaffaltan hin jiru. Gibirri keessanii barsiisaa keessan nyaachisu. Kana dadhabdu arrabaatiin miti gochaan agarsiisa. Kanarraa kaafee nan xumura. Bulchiinsa Qeellam Wallaggaa godina jechuun bulchaa godinaa. Ammaa kaanee bulchaa godinaa as kaanee asuman teenyu magaala godinaa qabachuu qabna. Akkasuma akkas miti. Magaala godinaa qabachuu qabna. Magaala godinaa irratti naaffatu adeemsi bobbaan gara Finfinnee ittuma jira. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Handhuura bakka cidii namni sana qabachuu qabna. Finfinnee yoo akkas ta'e buqqaa. Kanaaf bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa kan koree bulchiinsa yeroo hawaasa diriirsee keessatti hirmaachisiisee caasaa isiniin tolchu Jaal Milkeessaa. Karaa damiitiin Jaal Milkeessaan kanaa akka haqaan sin tajaajilu waadaatti seene yoo sin tajaajiluu dadhabee galmaan ga'uu dadhabeetti wareega malee irraan seesu gargaari. Ammoo bulchiinsa ta'uuf jennaan kaabinee ta'uuf jennaan rifeensa hin qabu ofirraa buusee. Kallattii godina Qeellam Wallaggaa irratti rakkoo jiru hundumaa caasaa uummata waraana miti. Caasaa waraanaa diriirsuuf miti. Bulchiinsa waraanaatiin miti kan sin bulchuuf jirru. Bulchiinsa siviilii kan koree yeroo uummatatu wal dhaga'uu dide, wal tuffate. Siniif laanne carraasan wal dhaga'uu diddanii wal tuffatta, wal hin tuffatiinaa. Kanaaf waraana ulee qawwee qofaa eegduun siniin jedhe jalqabu. Irraa bilisa ba'aa. Uleen osoo hin jiraatiin, arrabni osoo hin jiraatiin, qawween osoo hin jiraatiin, godhiitiin qofaa hojii bara.
sana sin barsiisuuf godina qeellam wallaggaa harkaa qabu eebbisaa fudhadhaa jechuudha. Achitti dhaabbatu magaala godinaa keessaa sakaa jechuudha. Waadaayyuu ni goona miti? Goona sana. Yoo naannoo keessan tikfattanii achitti jabaata wanni sana gooneeti hin jiru jechuudha. Kana booddee waraanni hanga sanaa nama dura dhaabbatu iyyuu hin jiru. Inni buqqa'ee nurri isaas ture lafa xiyyaaraan tumanii lafa itti uummata jiilchinetti fakkaatee sin facaasan. Maatiin faca'ee bakka adda addaa baqatee jiru roorroo kana diddee baqattee iddoo adda addaa jirtu kootu qe'ee keetti deebi'eedha jechuudha. Hin baqatin. Haaloo wal ba'uun hin jiru seeraan fixannan baqatiinaadha. Isa waraana ta'es, isa uummata ta'es, isa kaabinee ta'es akkasumatti sodaatee baqate hundumaayyuu jechuudha. Gama qeellam wallaggaatiin kan jiru jaalalli keessaatu harkaa qabaa, quba qabaadhaa, kana lallabaa, nagaa buusaa. Gama godina isa lixaa jaal bilisummaa asuma jiru qophiirra jiru jechuudha. Haya jaal bilisummaa kan wallagga lixaa harkaa qaba. Kanaaf hanga dhaqee gimbii qabsiisutti waliin lole. Edda gimbii qabatee inni kun edda dambidolloo qabatee magaala godinaa qabatee uummatatti kennee dhidheessa ce'aa jechuun jiru. Dhidheessa warra ce'aa miti ce'ee lolaa jira quba qabaatti. Inni as keessa jiru gargaarsa deemuu qabaa jechuudha. Jaallansa iddoo biraa asii bilisa baase. Yoo hangasitti warri sun xumure immoo asumatti xaafii hamaa hojjeta malee kana booddee waraana hin ta'u. Quba qabaadha. Waraanuma ta'anaaf hojii qaba. Bilisa si baasennaa waraanaan buluun baratiin sana jijjiiruuf deemaa jira. Jijjiiramuu qaba kun. Bayi sammuu gabrummaatiin yaaduu jala. Hubattanii? Bulchiinsa dhidheessaa gadii qeellam wallaggaaf wallagga lixaa isaan hirmaatanii mataa ta'ee ka bulchummoo uummata Oromooti. Hankeessanii jechuun immoo. Fudhadhaafa kan uummata Oromooti. Warra kanarratti abbaa ta'ee godina lamaan kana ka bulchu uummata Oromooti. Isaan godina qooddatanii godinicha walitti dachaasee gaafatama ka qabu uummata Oromooti. Sin kanarraa ka hafe har'aa kaasaatii sirna dhablummaa saamicha bir'annaa nama yaaddessuu namni humna hin qabne akka nagaan bahee hin galle gochuu nurraa dhaabaa asumatti lakkisaa deemaa isa. Waan nagaa, waan nageenya, waan tokkummaa, waan walii galuu kudhaan maddaa deemaa, wal jaaladhaa, waliin bahaa, waliin galaa. Wanti tokkoyyuu namni qeerroo ergate hin jiru ammumarraa kaasaa quba qabaadhaa. Qeerroon nagaa biyyaa eegi malee kaabineen qaba, birriin funaana, roobootu fidinaan jedhe, roobootu sakatta'inaan jedhe, roobootu akkas, nurraa dhaabaa sin immoo jechuudha. Dhaabaa nurraa. Eesii yaaddessa diinaati malee yaaddoo biyyaa miti. Yaaddoon ta'iina. Kanaaf waraana na erge jettee ummatan darariin yaaddessi. Waardiyaa dhaabbadhu. Waardiyaa biyya kee, waardiyaa saba kee, waardiyaa maatii kee, haadha kee, abbaa kee, obbolaa kee. Qeerroo yaaddoo miti. Yaaddoon ta'iinaa biyyatti. Ammaa kaasaa bakka jiru hundumaatti wal ijaaraatii akka ilmaan Tigraayee kaleessa zeeroo irraa kaatee har'a gaara keessaa waaraasaa jirtuu sanatti akkasitti wal hidhachiisa. Mooraaleen jidhaquu qofaa miti. Lolli keenya siichi. Harma mooraaleen jidhaquu asii waa buqqa'e gadi fiiga. Daqiiqaa 5 immoo beelan dandeessu wal dachaatee immoo dhuftee ba'aa namatti. Kanaafuu balbaluma jirturra jira lolichi gadi fiiguu miti, waraana ta'uu miti. Qawween dhufeera, qawween kee sirna haa qabaatu jechuudha. Hubattanii? Dhuka'eeraa jechuu fixanneerra. Akka nagaan manatti deebitanii jaarsi biyyaa abbaan arrii, abbaan gaariin inni siyaasa keessaa hin qabne, inni qulqulluu dalagu waaqa siniifaa kadhatu, waaqas beekna nuti. Warra haxanxarii sana keessaa, xaxaa sana keessa hin jirre nuu nagaan akka gallu, sinis nagaan akka galtanii, akka injifannu, haqi akka injifatu sinaa eebbisanii. Ani garuu sinin jaallaa, sinin wareegamaa. Kambu, muka jalaan kakuu kan qilleensi raamne, kan
bilisummaa kee hedduu qabe bilisummaa kee hedduu kasalagalee inni kan jaate bilisummaa kee hedduu kasalagalee jedhaa sayyaadame kan dagalate inni sarara inni wanti beekrate alli sagalmii paarte inni sagalmii innisa walitti nu qabeessee nan nu galmeessa walitti nu Ajaran jalqabee qubee koo marattee biyya lafee ture seenarraa dubattee cunqursaa halagaa hamma yaadaan maddee dirichaa diinataa uleeraa dambadde dirichaa diinataa ooloolee dubbadde. Dagaggeessan turee biraa foddaa seenaa diddee wallaalummaa utubaa dukkanaa faajjii walabuu eebba wallaalummaa of keessaa buqqise faajjii walabummaa kiyyaa lafaa kaase gadaa Oromoo malee ijaaruuf deebise gadaa Oromoo malee ijaaruuf deebise. Ija koo banatee anis nama ta'u jaarsan jaartiin jennee ijoollee daftara kunoo qubee keenya jabannee ittiin barra kunoo qubee keenya jabannee ittiin barra. Oolifaa qabnaa afaan saba boonaa oolatti qabseenee ittiin dandeeffannaa itti aansee ufaa isaa faana jenna qubeen barreessinee seenaa murtaawwan qubeen barreessinee seenaa murtaawwan. Dhagaa ilma Oromoo mallattoo birmadaan seenaa keenya sannaa jillee haala gummaa shira dabala gaadhu walbatti banna tumantuu hawaasaa diinota damban tumantuu hawaasaa diinota damban. Jirtuu dheeroo! Jirtuu! Maal dheerattee mul'atti lola magaalaan bakkee nargaa bu'ee Ayuta karite, takanu marite, bakane nyangiru bakang kumamite, bakang kumamite. Jini kuyamatu, kutakar yamatatu, jini karerute bahwa pira nungkatu, bahwa pira nungkatu. Ya ijanema, baki akade, kabaki banane, baki wakabane. Warasa tingade, keruma mungkin kabiri sada kasira. Jirtu, inci bandakan wajib bersemarat. Inci bandakan wajib bersemarat. Kasih sama dan kasih dapat pada katanya pujakan berjauh musela memperoleh kota Wanarawa. Wali udara karena dia jauh isi mana. Nagaadhaan manaan waaftee nagaan waan agarsiifte gaggeeffamaa karaa warra nu gaggeessanii kana sagalee gaarii kana nu dhageessiste yaa Waaqayyo waggaa sadii baranaa yaaddoodhaanii yaadi keenya yaaddaa turre waggaa sadan kana nagaan nu kennite ayyaaniin iyyuu yeroo biyya keenya rukutayyuu dhagee keenya gootee abeen harammoo deemtee akka wal agarruu karma isaaniitti walitti nu qabdee nu dhageessiste sagalee gaarii nu dhageessiste kanarratti yaa Waaqayyo si galateeffannaa jira ammas galateeffadha. Egaan guyyaa har'aa Waaqayyo keenya nagaa nu kennee wal nu agarsiise wanti kana fakkaatu sagalee gaarii kana akka barannoo nu taasise carraa kana kan nu kenne maqaa Waaqayyo keenya kan galateeffame haa ta'u. Nageenya nu kenne kana Waaqayyo nageenya kana nagaa nu taasisee midhaan nu habaasu. Obboloota keenya warra nagaadhaan nu eeganii nu jiranis nagaa isaanii kennu. Akkuma har'a nagaadhaan geenye nagaadhaan immoo guyyaa nu qolitti akka wal arginee Waaqayyoon galateeffannu haa qaqqabsiisu. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nu taasisu waraana nu qaqqabsiisu lubbuu garmalee baduu nu haa oolchu Waaqayyo. Nagaan isaa biyya keenya wajjin haa ta'u kanaaf galatoomaa jedha. Ganama itti mannee kan kana nu ishee yeroo kana nas dhugee ganama qaamni sila uftilaanii ammoo hojii yeroo kana nu keessa guddaan isaa haa ta'u. Maaliif sila jennee iddoo kun iddoo seenaati waggaa sadii irraa asitti waan jenne beennaa Waaqayyo immoo kana keessaa nu baasee amma immoo dhungee gammachuu guddaa jaallee keenya biraa wal agarreessa gaafa bineensaa wajjin jedhu ammoo uummata isaa hojii wal argee dalatti seenaa gaafasii nama deebise kana Waaqootti nu galata guddaan isaa haa ta'u. Waaqayyo maaliif nuyi dhugaadhaaf deemna? Dhugaadhaaf geetu nama dhugaaf deemu kufuun sirra qotuu waan sin argatu dhugaadhaaf waan baadhe ta'ee fi
ammas immoo waaqayyo kanatti dhugee seenaa kana immoo seenaa gaariitti geenye nama deebisnu haa godhu. Deebsi keenya immoo akkuma mukunoo jaallee keenya jedhanii minna keenya Finfinnee galeera, Buraayyuun galeera, Sabbataa galeera, eessa galeera yaaddoon nurra jiraatu sirni akka isaan jiran sirbuu duwwaa miti, sirbuu miti. Keessumaa yeroo keenyatti kan himnu gammachuu sirbuu miti. Yeroo hundaa sirba baay'inaa sirba dhiibnee biyya keenya eeggannee harkuuf sobduu keessaa baafnee biyyi keenya akka iddoo nu ga'u hundee isaa keenya waaqayyo akka galateeffannu naa taasisu galatoomaa. Waaqa keenya uumaa keenya guyyaarraa guyyaa eebbaa taasisee bakka kanatti ganama jalqabee amma ammaatti eegee naannoo keenya galanni isaa haa ta'u maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Walgahii keenya kanaa walgahii eebbaa nu taasisee nagaan jalqabsisee nu xumursiisuu isaatiif galanni isaa haa ta'u. Guyyaan kun guyyaa eebbaati, guyyaa galataati, guyyaa waaqayyoon itti galateeffannee guyyaa itti gammadnuudha. Guyyaan kun ijoolleen keenya dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii cabsanii dhaabatanii biyya kana naannoo kana yeroo kanaan nu ga'aniiru. Biyya keenya nu sirreessaniiru, nagaa nuu kennaniiru, nagaa keenya nuu kenname kana, nagaa nuu dhufe kana, nagaa arganne kana waaqayyo nurraa fudhatanii itti nuuf dabalu malee waaqayyo ijoollee keenya kana dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana waaqayyo bara baraanii xalaata isaanii miilla isaanii jilba isaanii gaditti waaqayyo akka fusoo dhiira isaanii akka fusoo waaqayyo nu gaadhaan immoo hunda keenya nu wajjin jiraanne akka biyya keenya jiraachuu nu taasisu maqaa waaqayyo bara galateeffamu. Isaanis galateeffanneerra baay'ee itti gammanneerra walgeekatti gammanneerra baay'ee nutti tola ammas immoo waaqayyo nagaadhaan isa dhufutti nu agarsiisu jedheetan gara biyya tokko geeffata.